Araara yoo barbaade Dr. Abiy aangoo irra turuu yoo barbaade dhugaa Oromoo deebisuu qaba. Maal rakkoo qaba bosonaa galchee beelgoon araarfatanii Oromiyaa gadaa lakkisuuf rakkoon qabu. Oromiyaan ofiishiitti of bulchiti. Jaarraa 21 uteela teechisanii oduu jara kana qallabanii Itoophiyaa san keessatti nageenyiin bu'aan. Kuni kan ta'u immoo waraanni kun yoo bosonaa gale qofa duuti Oromiyaa keessaa kuni dhaabbataa jechuun barbaadani. Wanni isaan sodaachisu maalinni mootummaa kana akka tasaa ta'ee fannoo fi Tigraay ammas Eertiraan humni duubaan mootummaa kana jibbanis mootummaan kun akka kufuun bu'aa biyya kanarraa argatan. Gaafa qaamni sadiin kun koalishinii uummatanii Abiy irra lola banan dirooniin qaama alaatirraa dhufte diroonii isaa gubuu dandeesse. Yoo yaa harka fuunii ashamaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna odeeffannoo guyyaadhaan biragaan qabannee isiniif dhiyaannee jira. Odeeffannoo keenya keessaa bidiruun haroo haramayaa keessatti dhidhimtee namoota 3 galaafachuun dhagahame. Kaabinoonni bilisiginnaa abjuun mootummaa ce'umsaa jedhu hin dhugoomu jechuudhaan ibsa paartileen Oromoo gurguddoon baasan qeeqanii jiru. Faallaa kanaatiin namoonni bilisiginnaa morman Oromiyaa keessaa fi Itoophiyaa keessatti nageenya dhufuudhaaf mootummaan ce'umsaa hundeeffamuu qaba jedhan. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenyaa kun hangafoota oduu keenyaati. Oduu kanaa fi kan kana fakkaatan kan biroo qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibii godhin. Sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yeroo hundumaati. Gara guutuu odeeffannoo keenyaatti isin dabarsinaa. Isinis hamma xumuraan faana turan affeerraa keenya. Bidiruun haroo haramayaa namoota 8 feetee imalaa turte garagaluun lubbuun namoota 3 darbe. Poolisiin kutaa magaalaa Haramayaa akka jedhetti bidiruun magaalaa Maayaa kutaa magaalaa Haramayaa ganda duwwaa tokko irraa gara wiirtuu ganda Hajjiitti namoota 8 feetee osoo imalaa jirtu akka garagalte dubbatee jira. Ka'umsi balaa kanaa humnaa ol fe'uu bidiruu akka ta'e poolisiin magaalaa Haramayaa dubbatee jira. Godina Salaalee aanaa dharraatti bulchiinsi aanichaa naannoo Amaaraa magaalaa Reemaa deemuun humnoota finxaaleyyii waliin marii adda addaa taasisee jiraachuu maddeen himan. Gareen garas imale kun dabbaloota mootummaa jaarsolee fi abbootii amantaa jedhamuun akka filataman maddeen himanii jiru. Marii isaanii kana dhoksaan taasisuu kan himan maddeen keenya finxaalayyiin Amaaraa viidiyoowwanii fi suuraa adda addaa gadi baasuun miidiyaa hawaasaa irratti qoodanii jiru jedhan. Mariin gareen kun dhoksaan taasise kun dhalattoota Oromoo aanichaatiif rakkoo dabalataa fida malee furmaanni dhufu hin jiru kan jedhan maddeen keenya callisanii ilaaluun gatii caalaa uummata kafalchiisaa jira jedhan. Jaarsolee biyyaa abbootii amantaa fi dargaggoota uummata biratti dhageettii qaban hidhaatti naqanii garee biraa uumuun humnoota kana waliin marii taasisuun balaa caalu hordofsiisaa jira jedhanii jiru. Mariin caasaaleen mootummaa aanichaa humnoota kana waliin taasisaa jiran kun qaama aanaa dharraa bulchiisa naannoo Amaaraa jala galchuuf tattaaffii taasifamaa jiru ta'uu maddeen himanii jiru. Gareen yaadaraa Asmallaash Koominitii jedhamee ijaarame aanaa dharraa bulchiisa naannoo jala galchuudhaaf hojjechaa jira jedhe namni odeeffannoo kana nuun gahe. Qaamoleen bulchiisa aanichaa garagaraas dhoksaan garee kana waliin hojjechaa jiraachuu namni kun dubbatee jira. Kaayoon humnoota finxaaleyyii kana aanaa dharraa bulchiisa naannoo Amaaraa jala galchuu akka ta'es irra deddeebiin himamaa jira. Ammas godina baay'ee to'annoo isaanii jala galchuu jiraattonni himanii jiru. Addi bilisummaa Oromoo fi Koongireesii Federaalistii Oromoo dabalatee jiilli jaarmiyaalee hawaasaa Oromoo adda addaa marii torbaan darbe Finfinneetti gaggeessan rakkoolee siyaasaa fi waraana Oromiyaa keessa jiru furuuf mootummaa ce'umsaa waloo Oromiyaa akka hundaa'u walii galuu isaanii ni yaadatama. Akkasuma WBOn bulchiisa mootummaa ce'umsaa jalatti daangaa Oromiyaa akka tiksu haala mijeessuuf ABO fi KFO'n amanaa fudhatuun isaanis ni yaadatama. Dhimma kana irratti qondaalonni bilisiginnaa akkas jechuudhaan fuula feesbuukii isaanii irratti barreessaa jiru. Abjuun bara beelaa biddeen jetti hanga yoomitti ce'umsa abjattu uummanni Oromoo isin dursee ce'ee jira. Isin warra gama dhaabbattanii warra ce'eetti dhagaa guurtan dafa ce'a. Dhugaatti isin fagoo waan jirtaniif ce'umsi isin barbaachisa jechuudhaan gara fuula feesbuukiitiin qondaalonni gurguddoon bilisiginnaa barruu kana kaayaa jiru. Kun osoo kanaan jiru dhuguma Oromoodhaaf mootummaan ce'umsaa ni barbaachisa moo hin barbaachisu? Dhimma kana irratti yaada namootaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Asumaan gara yaada namootaatti isin dabarsinaa anaan boodarra walitti deebina. Araara yoo barbaade Dr. Abiy aangoo irra turuu yoo barbaade dhugaa Oromoo deebisuu qaba. Warroota bosona keessa deeman kana maqaa adda bilisummaa Oromootiin haa ta'u shanees haa ta'u warroota kana araaramee dhiifama gaafatee dhugaa Oromoo galchee araaramee yoo isaan gola harmee isaaniitti dachaasa ta'e mootummaa federaalaa namni itti isa jala bu'u hin jiru. Maal rakkoo qaba bosonaa galchee beelgoon araarfatanii Oromiyaa gadaa lakkisuuf rakkoon qabu. Oromiyaan ofiishiitti of bulchiti. Yaa bulchu federaala inni.
Waa baay'ee dubbachuudhaaf waa baay'eetu nama dhibaa. Tigreenis amma humna isaatiin qophaa'aa jira. Amaarri amma humna isaatiin hidhatee qophaa'aa jira. Eertiraa keessatti kan leenji'anii wanni amma Itoophiyaa san keessatti deemaa jiru amma ani jala sararee waan dhumarra dubbadhu tokko waraana bosona jiru kaayyoo isaa qabaatu kaayyoo isaa dhabu amma waraana kanaan araaramanii waraana Oromiyaa keessa jiru kana amma mootummaan federaalaa mootummaan Dr. Abiy amma gola keessatti hin galfannetti guyyaa takkallee sa'a 24 jaarraa 21 hoteela teechisanii oduu jara kana qallabanii Itoophiyaa san keessatti nageenyiin bu'aan kijiba wanni jiru. Araarri akka bu'u akka araaraman ani karan beekuun kara biraati karaan irratti hojjetamaa jiru warroota amma hoteela ta'an kanaan odoon ta'in egaa akkuma kana dura Ugaandatti egaa waliigalteen eegalame san wanni itti adeemamaa jiru hin jira waan qabatamaadhanii kara saniin yoo isaan fixaniif hin alatti waan jara abbaa gadaa jaalle daawit way jaalle Profeesar Mararaa kanaani isa dagadha kara saniin araarriin dhuma kan jedhamu isa dagadha inni isaa humna sanii ol jala darbee jira inni humna abbaan gadaa fixu humna jaalle Mararaan fixu humna jaalle daawit fixu inni jala darbee jira inni ilmaan Oromoo erga miliyoonotaan dhumanii inni isa jala darbee jira mootummaa kana warri wanni dhageessan yoo jiraattan namni baay'een isinitti gaddaa akka jirudha bakka namni tokko nama ta'ee nyaatee erga bulee erga oolee erga hirriibaa ka'ee namni baay'een isinitti warrumti asii Finfinnee dhufee biyya alaatti barattoonni meeqa saayintistoonni meeqa mata nama tokko siniin jedhe dhibba keessaa nama tokkoon argannee nama ani haasofsiisee siniin jedhe Oromiyaa naannoo hunda keessaa barattoota baay'eetu biyya alaa kana jira dhibba keessaa wanni duuti Oromiyaa keessa jiru afaan nama qabachiisa ija nama cuunfachiisa kuni kan ta'u immoo waraanni kun yoo bosonaa gale qofa duuti Oromiyaa keessaa kuni dhaabbataa jechuun barbaadani kashalabbee maqaa waraanatiin maqaa shaneetiin kashalabbee mandara keessa deemtee qote bulaa irraarsitu isa fuudhanii abiddaan gubuudha isa fuudhanii gaazii irratti naqanii gubuudha guyyaa araarri dhugaa suni bu'ee warri hundi bosonaa galleedhanii yoo irratti walii galanii mandara keessa deemtee ishii qarshii namarraa guurtu ishii qote bulaa qotiyyoo gurgursiistu mana hidhaa geessuu miti ishii gaaziitti naqanii gubu abiddaan. Namni sirna sana keessa jiru qaamni sirna sana tiksu mootummaa sana keessa jiru Abiyyi jedhii maaloo jedhii diina qabsoo Oromoo diina Oromoo cabsaa jiru. Oromoo gubaa jiru. Haala Oromoo ajjeesaa jiru. Isa kana argitee iddoo lama dhaabbatee ta'uu hin danda'u. Shimallis hin mormitee Abiyyiin deeggaruu hin dandeessu. Maaliif kan Abiyyiin qajeelchutu kan Shimallis qajeelchutu bobbaasutu Abiyyi. Kan raayyaa ittisa biyyaa ajajutu Abiyyi. Raayyaa ittisa biyyaa qaama dhala namaa irraa muree itti taphatu kan. Argitee haala Oromoo manaa baasee ajjeesee karaatti gatu kan. Oromoo gubee marsee dhiichisu raayyaa ittisa biyyaa kana jechu Abiyyi. Inni kun immoo sirna biyya sanaa sirna impaayirattii sanaa kan tiksudha jechuudha. Sirna sana hin buqqisna. Gaafa inni hundeedhaan buqqa'ee Oromoon hiree ofii murteeffate gaafa kan umuraa baafannaa jechuudha. Maalinni filannoon kan uummata Oromoo waan ta'eef barbaadu Abiyyi illee deebisee filachuu danda'a. Garuu waltajjii dirree bilisa taate irratti Oromoo hiree ofiidhaan murteeffatuudha kan jechaa jiru. Kanaaf warri sana keessa jiran burraa burreen qaban. Isaan tokkichu warra qajeelfama mataa isaaniif irraa fudhatee Oromoo fixaa fichisiisaa jiru kanaa jechuudha. Kan immoo saalfii hin qabne bara. Bakka bakkatti odoo kaadiroonni isaanii nyaatamaa jirtu bulchiinsi gandaa bulchiinsi aanaa bulchiinsi olaanaa bakka hundatti odoo nyaatamaa jiru waraana barbaannaa jiru. Eenyu akka isaaniif illee bulchullee kan hin beekne jechuudha. Kanaaf Oromoon fuula isaa kala tokkotti dhiifachuun murteessaadha. Kala tokkotti murteeffatee daandii tokkorra deemee mirga ofii mirga abbootiin keenya kaleessa haa kabajamu jedhanii lafa kaan sanarra hiriiranii gaaffii sabaa kan itti fufuun gaariidhaan jedhaa galatu. Wanni isaan sodaachisu maalinni mootummaa kana akka tasaa ta'ee fannoo fi Tigraay
ammas Eertiraan humni duuba duubaan mootummaa kana jibbanis kan bu'aa mootummaan kun akka kufuun bu'aa biyya kanarraa argatan tarii agriimentii wayii walii mallatteessuu danda'u. Tarii bu'aa siyaasaa wayii mootummaa Eertiraa kanarraa argachuudhaaf bu'aa intaransii isaanii wayii mootummaa Eertiraa kanarraa argachuuf lola kana puush gochuu danda'u. Wanni mootummaa kan sodaachisu aangoo irraa darbamuu isaati. Qaama faallaa isaatiin. Sanuu karaa humnaatiin. Jarri kuni gaafa lola seenan jechuudha. Akka tasaa gaafa lola seenan yoo diroonii taateen ala. Dirooniin kunillee seena amma. Abiyyiin qofattu diroonii fayyadamaa mi duraan gaafa wannaa jechuudha. Gaafa Tigraay fi akka tasaa naannolee Oromiyaatii fi Amaaraa keessaa lolatti jiru sani diroonii Abiyyi tana gubuu danda'a qaamni alaa. Gaafa qaamni sadiin kun koolishinii uummatanii Abiyyi irra lola banan dirooniin qaama alaatirraa dhufte diroonii isaa gubuu dandeessi. Wanni isa sodaachisu maali? Lola kaabanas deemaa jiru kanaa jechuudha. Kanaaf humna Oromoo kana haga danda'ameen itti fayyadamuu barbaada lola kana jala darbuudhaaf. Tarii gaafa jechuudha lola kaabaa kana mo'ate ammoo Oromoo kana warra amma koolishinii waliin uummatan kana deebi'ee ganuu danda'a akka duraatti itti fufsiisuuf ni danda'a. Yes. Jidduu kana ammoo warroonni aangoo waliin qoodaman kuni carraa wayii fayyadamuu danda'u laata. Fakkeenya Oromiyaa tana waliin bulchanii erga aangoo waliin qoodamanii hidhannoo waraanatti jabeessuu danda'anii siistama wayii baasanii Oromoo tana sirna wayii jalatti sirna abbaa gadaa wayii yookaan akka milishaa jennu kana Oromoo sabboontota gandarraa hidhachiisuu danda'anii keessaanis jajjabeessuu danda'anii garuu yoo dhiibbaan irra godhamuu baate carraa kana fayyadamanii carraa qabeenya mootummaatis fayyadamanii Oromoon kun akka hidhatu wayii godhuu danda'anii laata. Yoo sistema dhiibbaan ittiin jirre wayii fayyadaman. Sigale kana itti seenanii laaluu barbaachisa. Badhimatti balaaleffachuu osoo hin taane wanni kun akkuma barreeffama irra jiru saniin yoo kan gara mootummaatiin hojiitti kan galamee haalli mijaa'u taate waan san hunda balaaleffatanii mootummaan kuniin sobaa hin amannu jedhanii irraa dhiyeessanii kanaaf baalaansii goonee waan kana yeroo morminu haala saniin otoo mormine jechuu barbaadaan amma kamtaa kiyyaatitti. Qabxiin kaa'ame maal godha ofumaa bareeda malee gatii maalii qaba. Ani kanarratti haasa'urraayyuu jechuun diraamaa waan deemaa jiru waan ulfaataadha waan keessaan dhaga'amu. Walumaa gala PP'n haala muddama ammaa kanaaf jetteeti kan isheen teenshinii uummataa gara sanatti harkisuudhaan waan kana abdachiisu amma gaa'e wanti mirkanaa'e tokko hin jiru. Qaafaa ofii abaa'utu wal ta'an malee kana waan amma tarreeffame kana PP'n hagam akka fudhattu hin beekamu. Yoo fudhatte immoo hagam akka hojii oolchitu aadaa PP suma beennuudha jechuudha. Yeroo muddamtuudha kan isheen dhimma kana gara Oromoo jala lixuu dhuftu. Warri kaabaa sadan wal ta'anii faannoo TPLF akkasumas warri Shaabiyaa waan wal ta'aniif jecha muddama kanaaf jetteeti kan isheen waan kana achi sarkiste. Malee Oromoof yaaddee miti. Dhuguma nagaa Oromoof nagaa buusuuf jettee miti. Gaaffii Oromoof bakka qabaattee miti. Kun waan uummatni keenya dagate natti fakkaata al tokko gaafan taa'ee lalu. Bakka iyyuu adabduu muddamtee yoo ta'u dhuguma immoo waan kana raachistiin immoo waan immoo gaaffii biraadha jechuudha. Waan kun akkuma marii biyyaalessaa jedhame sana waggaa meeqa amma immoo waggaa tokko wayii achi butan sana akkuma kanatti haga muddama kana keessaa baatutti ittiin umurii dheereffachuudhaaf akka uummataaf jalatti qabuuf jechuudha. Haga muddama kana keessaa baatutti lolaanis haa ta'u karaa dippiloomaasii rakkoo amma jiru kana Eertiraa wajjin qabdu kana furachuu yookiin lolatti seentee lola sana keessaa haga baatutti kan isheen waan kana fuutee deemaa jirtu.
tasuma uummanni Oromoo of gatuu hin qabu. Dhimma kanarratti itu ta'e hin badu. Tu ta'e hin badu garuu wanta hin yaadamne dhuguma PP'n bakka tajaajiltoonni idil addunyaa argamanitti bakka hawaasni idil addunyaa qaamni sadaffaa jirutti nagaa buusuu baqatee dhuguma haadholii siiqqee fi abbootiin gadaa akkasuma bakka buutii hawaasa garaagaraa dhaabbileen garaagaraa kun dhuguma dhiibbaa irratti godhanii waan sana ni raawwachiisu kan jedhu gaaffii biraadha. Waan sana sun injifannuma PP kan inni ittiin goolabamu shakkii tokko hin qabu. Anyways waan fedhee fi uummanni keenya waan deemaa jiru garuu waan tokko jala murree beekuu danda'utu nurra jiraata. Achi keessatti qabxiin tuqame tokko jira. Innis maalidha? Waraana bilisummaa Oromoo qaama nageenyaa gochuu irratti jeneraalota waraana mootummaa wajjin mari'achuuf sagantaan qabeeru waan kana nan kolfee gaafa sana argee waan kana abaabooni waan kana akka haasa'aniif bakka buuseera achi keessaa gaaffii biraadha jechuudha. Akkasumatti waan hin danda'amne tokko fakkeenyaaf lolli fuulaa fuulatti jiru waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaati. Mootummaa sana harka micciiree akkuma marii marsaa lama teessise marsaa sadaffaa immoo mootummaa dilee taa'ames taa'amuu baates qaamni Oromoo keessaa humna godhatee humnaan diina kana jilbeenfachiisu waraana bilisummaa Oromoo ala qaamni biraa tokko hin jiru. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa yaada mootummaan ce'umsaa Oromiyaa ni barbaachisa jedhu irratti isinis gara koomentiitiin yaada keessan kennadhaa kan qilleensarra isinii oolchinu ta'a. Ammaaf odeeffannoo keenya guyyaadhaa kanumaan golamnee jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Akkuma beekamu namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskraabiin godhin sabskraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yeroo hundumaati. Waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadhaa.